Nagaan isiniif baay'atu akkam jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa. Nagaa koodhanii waaqayyoof haa galatu. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trend irratti afaan Oromootiin isiniif kennamudha. Tuutoriyaalii keenya har'aatiin immoo kan wajjin laallu overview of foreign policy of Ethiopiaadha. Imaammata alaa Itoophiyaan hordofaa turte fi hordofaa jirtu seenaadhaan wal qabsiifnee jechuudha. Yerootti overview goonuudha. Yerootti akka summary goonuudha jechuudha. Gabaabsinee ilaalla jechuudha. Tokko tokkoon ilaalla. Durirraa eegalee hamma har'aatti foreign policy Itoophiyaa maal akka fakkaatu just grasp goona jechuudha. Overview of foreign policy of Ethiopia. Egaan yeroo kamirraa eegalla? Yeroo Tewoodiroos irraa eegalla. Yeroo Atsee Tewoodiroos irraa eegalleetu hamma post 1991 isa ammaa jechuudha. Amma isa ammaatti ilaalla jechuudha. Tewoodiroos irraa kan nuti eegallu. Akkuma beeknu egaa biyyi Itoophiyaan yeroo durirraa eegaltee foreign policy adda addaa yookaan imaammata alaa adda addaatti kan isheen hordofaa turte jechuudha. Mootummoonni akkuma kufanii kaaniin akkuma aangoo walitti dabarsanii imaammata adda addaatti kan isaan hordofanii. Akkasitti tokko tokko ilaalla jechuudha. Amma dhumaatti nafaana ta'aadha. Tuutoriyaalii kana faana Bulleessa keessan Oliyaad Baraticha Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa miidiyaa keenya miidiyaa dirree barnootaa miidiyaa keessaniif haaraa warri taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuu akka hin daganne kallattumaan gara tuutoriyaalii irraatti. Foreign policy during Tewoodiroos. Tewoodiroos egaa akkuma beektan zamana masaafintii inni jedhamu seenaa Itoophiyaa keessatti erga xumuramee booda Tewoodiroos lammaffaadha baay'isoo inni kuni. Tewoodiroos lammaffaa jedhee of jedhamee inni beekamu 1855 hamma 1868tti isa bulchedha jechuudha. Zamana masaafintiin xumuramee bara Yajjuu Daanestiin kaaba biyyattii bulchaa ture. Ergasii inni erga xumurame 1855 Tewoodiroos kun aangoo qabatee the process of modern state was began in 1855. Biyya moderni taate biyya ammayyaa taate hundeessuun yookaan ijaaruun kan eegale Tewoodiroosiin jedha. Utuma jennu yeroon waa'ee kana haasa'u ejjennoo koo akka hin taane naaf beekaa jechuun seenaan haasaa kitaabni kun pipitiin kun waan jedhu yookaan seenaan Itoophiyaa waan jedhu haasaa malee dhugummaa isaa egaa waaqayyotu beeka. Maaliif seenaan Itoophiyaa kun baay'een isaa fabrikeetii kan ta'edha waan ta'eef jechuudha. Egaan akka asirratti jedhutti maal jedha? The process of modern state biyya ammayyaawaa taate ijaaruun kan eegale Tewoodiroosiin jedha. 1855 zamana masaafintiin xumuramee booda jechuudha. Istirii irratti akkuma beektanii Tewoodiroos wanted to create united Ethiopia. Kana jechuun yeroo zamana masaafintii fakkeenya biyyi bakka adda addaatti ciccitteetu kan isheen bulaa turte biyya tokkummeessuu kan yaale yeroo duraatiif Tewoodiroosiidha jechuudha. Tewoodiroosiidha. Kaabni mootummaa biraa, kibbii mootummaa biraa, sulxaanetonni musliimaa achis dhihaasoo dhaqxan mootummoonni Oromoo akka kanatti qoqqooddii baay'eetu ture egaa biyya akka kanatti qoqqoodamtee turte. Itoophiyaa tokkummeessuuf nama yeroo jalqabaa inni isheet godheedha Tewoodiroos jechuudha. Histirii keessatti akkuma beektanii he introduced the idea of modernity and modern army. Yaada ammayyummaa fi waraana ammayyaa kan introduce godheedha Tewoodiroos. Akkuma beektan Tewoodiroos seenaa keessatti dubbiftanitti yoo ta'e gaafaatitti militarii Itoophiyaa kana armii Itoophiyaa kana ammayyoomsuuf gaafaatitti bakka jedhamutti hojjechiisaa ture jechuudha. Miishinaroota faa foreenii warra alaa walitti qabee hojjechiisaa ture. And throughout his reign Tewoodiroos tried to develop dynamic foreign policies that reached out beyond the Horn region. Tewoodiroos yeroo bulchaa turetti daayinaamikiidha imaammanni alaa inni fayyadame foreign policy inni fayyadamaa ture daayinaamikiidha yookaan immoo baay'ee bakka kana san hin jettanii inji jijjiirama jechuudha. Yeroo yerootti daayinaamikiidha. Horn of Africa kanatti illee babal'ateera jechuudha. Foreign policy inni fayyadamaa ture.
he sold the Western Christian a world Christian world to recognize his country and help him to modernize his country jechuudha. Biyya isaa akka ammayyoomsaniif biyyoota warra dhihaa kana maal gochaa ture jechuudha. Affeeraa ture jira. Biyya isaa akka barsiisaniif akkasumas immoo militarii isaa humna waraanaa isaa akka ammayyoomsaniif jechuudha. He appealed specifically to Britain. Fakkeenyaaf Briteenitti ergee jira. Achi namoota warra biyya koo ammayyoomsan naaf ergaa, warra dildila ijaaran, warra maalii hojjetan, aarmii ammayyaa ta'e warra hundeessuu keessatti warra nagargaaran, Faraans, Raashiyaa, addunyaa kiristiyaanaatti jechuudha. Kiristiyaan worldii awwan beektu Kiristiyaan kingdamiidha inni kaabaa kun yeroo sana waan ta'eefidha jechuudha. Assist him whatever ways possible in his fight against the Turks, Egypt and Islam. Yeroo sana egaa diinonni Theodros tokko warra Tarkiidha. Lama immoo Gibxoota, Islaamiidha, Musliimotadha, Sudaanii faa warra dhufan warra akkasii kanadha. Kanaaf diinota kasaa kana loluuf jechadha jechuudha. Kan inni humna waraanaa ammayyaa ta'e hundeessuu kan inni barbaadee fi jara kanatti iyyachaa ture jechuudha. Faraans, Biriteen, Raashiyaa fa'aatti iyyate akka isa gargaaraniif illee itti iyyachaa ture jira jechuudha. Foreign policy isaa kanadha. The emperor attempted to establish his diplomatic relations to fight his immediate enemies, claiming Christianity as instrument of foreign policy. Amma gaala akka instrumentiitti kan inni fayyadame tokko Kiristiyaanitiidha jechuudha. Amantaa warri kuni amantaan isaanii kiristiyaaniidha. Kaatolikii kan ortodoksii protestaantii ta'uu danda'u garuu kiristiyaaniidha warri kuni. Warri kun immoo musliimota baay'een isaanii amantaan isaanii Tarkii, Ijiptii, Islaam, Sudaanis warri ta'an. Ana immediate nami diinota isaa faayid gochuudhaaf yookaan loluudhaaf akka amantaa akka meeshaatti gargaarame jechuudha. Isin kiristaanota waan taataniif anis kiristaana waan ta'eef na gargaara akka meeshaatti amantaatti gargaarame. However, the emperor demanded modern technology and the skilled manpower. Britain sent religious missionaries. Egaan inni kan inni barbaadu modern technology ammayyaa, skilled manpower, humna namaa kan baay'ee leenjee. Britain garuu maal ergite? Missionaroota warra amantaa barsiisan jechuudha. Religious missionaries warra amantaa barsiisan, ergamoota amantaa jechuudha. Ergaa turte Britain. Despite his demand to be recognized as the emperor of Ethiopia and treated with respect and equal footing with the British Queen, that was not reciprocated by Queen Victoria jedhamti yeroo sana. Dhiyeenya kana duute mootittiin Queen Victoriaan egaa yeroo sana Tewoodiroosii wajjin xalayaa wal jijjiiraallee akka turan seenaa keessatti ni dubbatama. Isaanii wajjin hariiroo guddaa uumaa ture jechuudha. Tewoodiroosii boodallee walitti bu'iinsi uumamee gara dhumaarra ilaallaa Tewoodiroos kana gara loltoota isaanii Biriiteeniin jechuudha loltoota ishee qabatte gara Itoophiyaa akka dhuftellee kaa'amee jira. Consequently, Theodorus took desperate measures by taking hostage of several British missionaries, which was responded with the British military expedition. By the way, Theodorus missionaroota erganii mini jarri akka seenaa akka paragraafii kanatti Theodorus warra humna waraanaa isaa biyya isaa warra modernize gochuu fi danda'an warra akkasii gaafatennaan jarri immoo missionaroota erganiif jedha. Achiin Tewoodiroos achumaan walitti qabee missionaroota hidhee mana hidhaatti ol naqee hidhee jennaan British immoo maal goote militarii ergitee jechuudha. Humna waraanaa ishee ergitee warra ofii bilisa baafatte. Theodorus troops were easily defeated and the king did not surrender but tragically committed suicide jedha. Theodorus
yeroo humni British jechuudha achi Teewodiroosii wajjin walitti gaxxamanu Teewodiroos ofii harka kennan ofii of ajjeese jedhaga anan beeku sintu beeka seenaan biraa immoo kan biraa haasa'a maaliifi Teewodiroosii fi Ingiliizonni yommuu fuulleetti walitti ba'an jechuudha gaafaatitti kan inni hojjechiisee hin jiramini Magdala Maaram iddoo jedhamutti gaara sanarratti ol baaseetu jechuudha madiifii inni gaafaatitti hojjechiisee Magdala Maaram irratti ol baaseetti dhukaasaa ture jedhama achiin Teewodiroos gaafuma sana du'ee of ajjeese jedhama sugguxii isaa ofitti garagalchee of ajjeese Alamaayyoo kan jedhamu ilma isaa amma booji'anii fudhatanii deemanii maal seenaan jedhu jira ilma isaa Alamaayyoo kanallee yeroo dhiyoo yaadattoo ta'e nu deebisaa jennaan reeffannaa isaa jechuudhaan jira inni haftee reeffasaa hin didanii Biriitoonni ammallee Ingiliiz keessa akka jirudha awwaalamee jechuudha suusaayidii raawwattee Teewodiroos jedhaasitti kana fakkaata egaa walumaa galatti as keessaa wanti ijoon nuti fudhachuu qabnu qorumsa irratti sin ba'a jedhee wanti ni yaadu foreign policy Teewodiroos maal akka fakkaatu just amantii akka maalitti akka fayyadame akka instrumentiitti akka fayyadame kiristiyaanitii jechuudha keessumaa amantaa kiristiyaanitii akka instrumentiitti akka fayyadame akkasuma biyya modernaayiz gochuuf akka inni yaale gaafaatittillee akka hundeesse waan sana jechuudha fakkeenyaaf madiifiif akka hojjete waan akkasii sana jechuudha inni lammaffaan yeroo Yohaannis Teewodiroos kufnaan egaa Yohaannistuu itti aane jechuudha namitti waggaa 3 mooteetti isatti aane Yohaannisiidha jechuudha foreign policy during Yohaannis the fourth Yohaannis arfaffaatu moo ergasii immoo Yohaannis arfaffaan immoo foreign policy yookaan imaammanni alaasaa maal fakkaata ture kan jedhu laalla jechuudha like his predecessors jechuun warra isa dursa that means Teewodiroos jechuudha akkuma Teewodiroos Yohaannis considered Islam as a threat to the territorial integrity of the polity Islaamni yookaan amantaan Islaamummaa akka hamaa ta'e yookaan immoo daangaa biyya kanaa eegsisuu kabachiisuu biyya tokkummeessuu keessatti gufuudha Islaamummaan jedhee waan amanuuf Teewodiroos jechuudha bazoet kunillee sanumadha amma isaa Islaamota cunqursuu baatus Teewodiroos akkuma Yohaannis jechuudha wal fakkaatu karaa kanaan Islaamota irratti xiyyeeffannoo godhu Islaamota balleessuu barbaadu indeed Egypt tried to put serious security threat in its continued attempt to invade the country under many pretexts, yet its motive was to control source of Blue Nile. Abbayyaa to'achuuf jechuudha. Gibxisi dhiibbaa gochaa turte jechuudha. Teewodiroos irrattis Yohaannis irrattis dhiibbaa gochaa turte Blue Nile to'achuudhaaf madda Blue Nile to'achuudhaaf yookaan Abbaay to'achuudhaaf jechuudha dhiibbaa irratti gochaa turtee jirti jechuudha Gibxi these however were not successful as Egypt faced subsequent defeat both in 85 kana 75 kana Gundati irratti Gibxi mo'amtee of duuba deebite jedha seenaani yeroo sana generaalli namicha Tigraay sana eenyudha Raas Aluula Abbaa Naggaan Gundati irratti generaalli sana jechuudha loltoota isaa qabatee dhaqee moo'ee jedhama akkasuma guuraa irratti waraana iddoo sanatti adeemsifamu irratti 1876 waggaama tokko booda jechuudha ammas Gibxoonni waraana Aluula Abbaa Naggaatiin durfamu waraana Yohaannis jechuudha Atsee Yohaannis mo'amanii deebi'an jechuudha Gibxoonni akka kana jedha seenaan in addition to Muslim threat Muslimatti immoo dabalamanii warri biraan warri Yohaannisiin challenge gochaa turan the emperor saw European expansionism as threat to the survival of the country warri Awurooppaa kuni biyya kana nan fayyadaniidha qabbi survival of the country biyyi kun akka itti fuftu barbaadanii jedheetu isaan kun gufuudha isaanis karaarraa kaasuun qaba jedhee yaade
The emperor died fighting with the Mahadistis. Mahadistis warri jedhama religious fundamentalist yookaan extremist isaan sun Sudaanii warra dhufanidha. Isaantu ajjeese dhumarra jechuudha. Isaanii wajjin utuu wal lolu beheaded godhanii mataa isaa muranii fuudhanii deemanii jedhama gaa. Seenaan immoo kan biraan warra Sudaanii dhufan qofa miti lakki warra inni kaaba biyyattii keessaa musliimonni inni kaaba biyyattii keessaa cafaccafee balleesse yaadattu inni isaanis itti makamaniitu isa lolanii haaloo ba'anii waan jedhu seenaan biraa immoo barreeffamee jira. Maalumaafuu egaa seenaa asirratti PPT kanarratti kan ta'e mahadistoota harkatti akka du'anidha. Yaa mahadistootumadha. Mahadistoota jechuun religious extremistii warra Sudaanii jechuudha. Isaan harkatti dhaqanii dudee morma isaa muranii fudhatanii deemanii. The Sudanese resistance group against British rule happened to invade Western Ethiopia because of their presumption that Yohannes IV was collaborating with the British. Kaayyoon isaanii kanadha jedha asirratti. Britishii wajjin firummaa qaba. Britishii yookaan Britain Ingilizii wajjin hariiroo qaba. Hariiroon kun immoo isaaniif balaadha. Kanaaf Itoophiyaa Yohannis irratti kaan Yohannisiin mormanidha jechuudha. Seenaan biraa immoo akkuma isin jedhe boruu meeda irratti waan ta'e sanadha waan jedhudha. Inni taansinee ilaallu immoo yeroo Minilik keessa foreign policy Itoophiyaa maal fakkaata kan jedhudha. Foreign policy during Minilik the second. Minilik lammaffaa yeroo Minilik lammaffaa 1889 amma 93tti imaammanni inni hordofe Minilik maal fakkaata waan jedhudha jechuudha. Minilik was the king of Shawa reigning before his coronation as the king of kings of Ethiopia. Utuu mootii moototaa Itoophiyaa hin jedhamin egaa Minilik maal ture? Mootii Shawaa ture. Shawaa jechuun ishee Shawaa kaabaa Oromiyaa keessattuu hin taane ishee Shawaa Amaaraa keessaa jechuudha. Naannoo Dabra Biraan naannoo sana jechuudha. Shawaa mootii Shawaa ture Miniliki. He had expanded his sphere of influence toward the far south and the east, incorporating new areas and the communities peacefully or otherwise. Asirratti kan inni jala mureenumaa karaa nagaatiin kan jedhudha. Minilik egaa gara kibbaatti babal'achaa ture achirraa kaabarraa jechuudha. Shawaarraa gara kibbaatti babal'achaa akka turedha. Gara bahaattis gara Harar Somaalii Harargee maalitti gara Arsiitti asiin gara hundattuu babal'achaa akka ture. Karaa nagaa ta'een karma nagaa ta'een ishii or otherwise yookaan immoo waraanaan jechuudha babal'atee jira Minilik jechuudha. Bara isaa keessa Itoophiyaan amma kaartaa ammaa kana akka horachuu dandeesseedha seenaan kan lafa kaa'u. Inni kun dhugaa ta'us garuu godaannisni inni dhiise immoo karaa nagaati kan isaan amma jala sararan asirratti karaa nagaa irra caalan biladii ture karaa dhiiga baay'ee dhangalaasisee du'a akka malee kan hordofsiise ture. The southward expansion gara kibbaatti yommuu babal'atu kana Miniliki policy of the king was mainly targeted to have access to seaport Zeila. Zeila to'achuuf Zeilaan immoo wadabiidha. Ishee to'achuufidha. Main intiniin isaa hin jirani ijoon isaa intenshiiniin yaadni isaa inni ijoon kanadha jedhama. Beennuga yookaan immoo Oromiyaa ishee bal'oo ishee mi'ooftuu tana qabachuuf isa ta'uu danda'a. Before the days of Yohannis du'a Yohannis dura jechuudha. Italy had good diplomatic relation. Wazoo yeroo Yohannis kaaba biyyattii irratti mootii asee ture Yohannis jechuudha. Minilik immoo Shawaa irratti Shawaa maqaa biyyattii taate godina tokkodhanii amma Shawaan ishee irratti mootii ture Minilik. Yeroo masanayyuu Xaaliyaanii wajjin hariiroo akka inni uumaa turedha. Before utoo Yohannis hin du'in ka Italy had good diplomatic relation with Minilik. Xaaliyaaniin jechuudha Minilikii wajjin hariiroo qabdi turte. With the objective of weakening its immediate enemy in the north, Yohannis jechuudha. Yohannisiin immoo diina turte Xaaliyaaniin. Yohannisiin dadhabsiisuuf jecha Xaaliyaaniin Minilikii wajjin diplomatic relationii hariiroo dippiloomaasii uumaa turte jechuudha. Following the days of Yohannis,
du'a Yohaannis hordofee garuu Italy continued to be the main challenge in the north. Amma gaa Yohaannis Dunaan mootii moototaa ta'e Miniliki xaaliyaaniin chaalenjii itti fuftee chaalenjiingi taatee jechuudha kaaba biyyattii irratti. Moreover, the king thought that the colonial powers surrounding all four corners of the country at the scramble of Africa was heightened. Scramble of Africa jechuun Afrikaa qoqqoodachuudha biyyoonni yommuu biyyoonni koloneeffattoonni super poweriin yeroo itti jarjaraa akka malee muddama keessa turan jechuudha. Biyyattiin kallattii arfaniinuu akka marfamaa turte hubate jechuudha Miniliki. Yeroo sana dhagaa Adwaa irratti xaaliyaanii kan inni xaaliyaanii Itoophiyaas koloneeffachuu dhufnaan jeneraalonni Oromoof uummanni Itoophiyaa hundi walii galee xaaliyaanii Adwaa irratti mo'ate jechuudha. Italy expanded toward the hinterland of Ethiopia from its first hold of Bogas turte duraanii achumaan gara hinterlanditti asseente xaaliyaaniin gara keessaatti jechuudha. Kun seenaa dhagaa amma just overview goonaaf malee laatarni Eritiriyaa jedhamte Bogas isheen tuni booda Eritiriyaa ishee jedhamtu jechuudha. Masawwaa crossing Takasee riverii qaxxaamuruudhaan gara Masawwaa poortitti gara madaba Masawwaatti seente jechuudha. Expanded taate hin babal'atte xaaliyaaniini yeroo Minilik keessa dhagaa kuni. The emperor entered many treaties and agreements to solve the challenge amicably. Karaa nagaa ta'een challenge kana hiikuudhaaf waliigaltee adda addaa mallatteessee jira xaaliyaanii wajjin jechuudha Miniliki. Achi keessaa tokko one of the remarkable treaties was the Wucaalee Friendship and Peace Treaty. Waliigaltee Wucaalee waliigaltee michummaa fi nagaa waliigaltee Wucaalee kan jedhamudha tokko jechuudha achi keessaa. Where the parties agreed to avoid war and solve the problem peacefully. Rakkoo jiru karaa nagaatiin furuudhaan waraana gidduu isaaniitti uumamu jedhu yerootti waraana gidduu isaaniitti uumamu hambisuu yaalan jechuudha. On the other hand, the emperor was preparing himself by accumulating military ammunitions to defend the aggression from any side of colonial powers, British, French, of course Italy. Karaa biraatiin ammoo imperarichi yookaan Atsee Minilik jechuudha ofiisaa of qopheessaa ture maal gochuudhaaf military ammunition jechuun rasaasa yookaan qawwee waan adda meeshaalee waraanaa kana kuufachaa ture jechuudha. Maaliif biyyattii colonial power irraa biyyoonni yeroo sana super poweriin Afrikaa scramble of Afrikaa koloneeffachaa turan koloneeffattoonni waan ta'eef Biriitishiidha fakkeenyaaf takka Itoophiyaa koloneeffachuudhaaf kan dhaamaa turte French Faransaay fa'aadha jechuudha. Xaaliyaaniin immoo seenuyyuu jalqabdeetti. However, the emperor's diplomatic endeavor with Italy failed to result in peace due to Italy's misinterpretation of the controversial Article 70 of the Wucaalee Treaty. Wucaalee Treatiin kuni artiklii baay'eedha kan qabu artiklii 17ffaadha baay'ee wal mormii kan kaase xaaliyaanonni isa sana cabsu garan taanetti hiikuudha misinterpretation. Artikliin 17ffaan afaan Amaariffaa fi xaaliyaaniitiin kan inni barraa'e afaan Amaariffaatiin waan bira haasa afaan Amaariffaatiin kan inni haasa'u itti dhufna. The treaty was signed between Minilikii fi Petro Antonelli kan jedhamu kan xaaliyaanii bakka bu'e jechuudha. Namichi kun isaan gidduuttidha kan inni mallattaa'e xaaliyaanii bakka bu'e kan mallatteesse Petro Antonelliidha. Amharic version isaa yookaan hiikni Amaariffaa isaa maal jedha? The government of Ethiopia can use the government of Italy to have business relations with other European governments. Mootummoota Awurooppaa qunnamuu yoo barbaade mootummaan Itoophiyaa xaaliyaanii mootummaa xaaliyaanii fayyadamuu hin danda'a jechuun filannoodhaan yookaan hin dhiisaadha yoo barbaade hin dhiisa yoo barbaade hin danda'a fayyadamuu hin danda'aadha. Garuu verjiniin yookaan hiikni xaaliyaanii isaa immoo maal jedha afaan xaaliyaaniitiin immoo artikliin 17 kun jechuudha. Ethiopia was obliged jechuun immoo dirqama qabdi to conduct all its foreign relations through Italian authorities, which then led to the abrogation of the Wucaalee Treaty by Ethiopian in 93. Kanaaf egaa
Itoophiyaan warra Awurooppaa kana wajjin wal qunnamuu yoo barbaadde dirqama jechuudha xaaliyaanii fayyadamuu qabdi. Karaa xaaliyaanii biyyoota sana qunnamuu qabdi kan jedhu dirqama kaa'a. Kun immoo shudii fi mastiidha jechuudha. Amma asitti wanti walitti buuse shudii fi mastiidha jechuudha. Afaan Amaariffaa isaatiin fayyadamuu hin dandeessi yommuu jedhu afaan xaaliyaaniitiin immoo fayyadamuu qabdiidha dirqama irra kaa'a. Sanarratti walitti bu'ame jechuudha. Wucaalee tireetii Minilikiin cabse 93 jechuudha. Bakka hin diige. As a result, Italiin sababii sanarraan Italy prepared for war and started its systematic penetration of the country from the north jechuudha. North irraa durayyuu gara Takasiitti as ceeteetti waan ta'eef amma as waraana labsite waraana labsuudhaaf qophoofte jechuudha. Prepared for war waraanaaf of qopheessite and started its systematic penetration karaa systematic ta'een gara biyyattiitti penetrate cabsitee seente jechuudha. Kaabarra 98 in 1996 the emperor declared nationwide war against Italy. 96 kanaga emperor Minilik jechuudha. Minilik lammaffaan waraana akka biyyaatti waraana labsee jechuudha. Waraana akka biyyaatti labsee xaaliyaan irratti after a severe battle waraana cimaadhaan waraana bloody war dhaan booda Ethiopian forces defeated Italy at the battle of Adwa. Adwa irratti xaaliyaanota mo'anii jechuudha humnoonni Itoophiyaa. The significance of Adwa victories loud and clear as many European powers recognized Ethiopia as an independent African state on similar footing with the Europeans. Kanaaf egaa victoriin Adwaa irratti argame yookaan mo'ichi Adwaa irratti argame kuni baay'ee bakka laawudii ture, baay'ee odeeffamaa ture Awurooppaa keessatti. Kanaaf jecha super poweriin warri Awurooppaa jechuudha Itoophiyaa wajjin hariiroo uumuutti ka'anii dippiloomaatota wal jijjiiran. Sababni isaas Itoophiyaa akka maalitti fudhatan the only independent African state, biyya Afrikaa bilisa kan taate eenyumaanuu kan hin koloneeffatamin jedhanii waan fudhataniif jechuudha. Biriteen, Firaans, Raashiyaa, Itilii gara Itoophiyaa dhufaniitu maal godhanii Minilikii wajjin gara Minilik Palace gara masaraa Minilik dhufaniitu arrange formal exchange of ambassador after the battle of Adwa. Lola Adwaa booda ambaasaadaroota wal jijjiiranii jechuudha. Jarri kun Ingilizii, Faransaay, Raashiyaa fi Xaaliyaaniin kan biraanis Jarmaniin hordofanii san booda jechuudha. Kana fakkaata ture bara Minilik. Taansinee immoo kan laallu bara Haayila Sillaasee foreign policy Itoophiyaan hordofaa turte yookaan mooticha Haayila Sillaasee tokkoffaan foreign policy akkamii akka hordofaa ture imaammata alaa inni hordofaa ture ilaalla jechuudha. Jalatti egaa Haayila Sillaaseen kennee moo 1916-74 Haayila Sillaasee first assumed the throne 30dha kan inni fudhate kun bara inni jiraatedha dhiifama. 30 aangoo fudhate 1930 jechuudha. Throne gonfoo jechuudha inni throne gonfoo kan inni fudhate 1930dha. He was dedicated to the creation of stronger and centralized empire centralized taate cimtuu taate uumuu irratti kan inni focus godhe. Ethiopia's membership in the League of Nations in 1923 Itoophiyaan 1923 miseensa liigii mootummootaa taate, miseensa liigii biyyoota mootummootaa taate jechuudha Itoophiyaani. When the Italian fascists finally invaded Ethiopia between 36 fi 40 gidduu waggaa 5 fi Xaaliyaaniin deebitee Itoophiyaa weerartee ittiin beektu ture waggaa 5 bulchite Itoophiyaa jechuudha. The emperor fled to London and established a government in exile. Government in exile jechuun mootummaa baqataa jechuudha. Namoonni tokko Haayila Sillaasee gaafa biyyaa baqatu mootummaa fuudhee baqate. Biyyi mootummaan egaa baqate biyyi sakkamaa wajjin baqatte. Kanaaf kan tokko kan Itoophiyaan hin koloneeffatamne jedhamteef tokko
xaaliyaaniin guutummaa biyyattii hin qabanne iddoo muraasa magaalota keessa fa'aadha kan isheen limited taate. Lammaffaa immoo mootummaanis jiraan baqataadha malee waan jedhamurraa ka'eetu garuu wanti ijoon control kan isheen goote guutummaa biyyattii miti. Maaliif waliigalteetu jira gaa koloneeffatteetti kan jedhamu yoo biyya sana guutummaatti qabatteedha waan jedhamu super poweriin waliigaltee qabu waan ta'eef. Okay, Itoophiyaan London keessa ture jechuudha gaa impararri yeroo sani yeroo Itoophiyaan xaaliyaanii jala turte waggaa 5 sanaaf London keessa ture jechuudha biyya Ingiliizii. He appealed to the League of Nations. Miseensa ture ilaala miseensa ture League of Nations keessa Itoophiyaan jirti garuu isaanitti appeal godha walii jechaa ture jechuudha. Haile Sillaaseen achi taa'e for aid in defense to the country but the League failed to take any substantive measures against it. Garuu League of Nations xaaliyaan irratti tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Hin barbaanne malee hin danda'u ture. Sababni isaas League of Nations qabatanii kan jiran baay'een isaanii super poweriidha. Kanaaf isaan maqaa maaf seente jira Itoophiyaan. Boodarras isaan miti kan League of Nations homaan gooneef Itoophiyaadha. Interestii ishee tuqamnaani kan British kan dhufte Itoophiyaa gargaartee xaaliyaanii kan isheen moote. His diplomatic skills and Britain's own strategic necessities. Dandeettiin dippiloomatummaa isaa jechuudha kan Haile Sillaasee fi Britain immoo fedhii annaa kanarratti gara Horn of Afrikaa kanatti fedhii qabdi. Fedhii guuttachuu barbaadutu jira Britain jechuudha. Sanaaf jecha Britain securing liberation of Ethiopia. Kanaaf Britain Itoophiyaa gargaartee xaaliyaan irraa bilisa baaftee jechuudha. Xaaliyaanii mo'atanii the immediate post-war period waraanicha booda Ethiopia was extremely dependent on British military. Xaaliyaaniinis baanan amma gaa Britishis immoo Itoophiyaa to'achaa turte jechuudha karaa lafa jalaati. Jiran irratti bakka waan hundumaa British irratti hundaa ture mootummaan Haile Sillaasee akkuma isaan ajajanitti ajajama ture. British military aid was withdrawn 52 garuu hin ba'e humni British Itoophiyaa keessaa guutummatti hin ba'e jechuudha. San dura garuu xaaliyaanii 41 xaaliyaanii ari'anii hin baasan walii wajjin Britishii fi Itoophiyaan jechuudha. San booda British Itoophiyaan akka British irratti hundooftee waan hundumaa gootu. Injirameti bakka caanqaa British irra teesse jechuudha Itoophiyaan. Militarii humna waraanaa yoo ta'e, ikoonomii yoo ta'e, teeknikaal kana hundumaa British irratti hirkatti jechuudha. Itoophiyaan British irratti hirkachuu qabdi. 52 garuu British Itoophiyaa keessaa guutummatti hin baate waraanni British hin ba'e jechuudha. The king moved quickly to firm up relation with the United States wajjin hariiroo cimaa uumuu jalqabe jechuudha mootichi Haile Sillaaseen. San booda agreements were concluded in 33 jechuudha. Agreementii uume jechuudha United States wajjin Itoophiyaa Haile Sillaaseen. As a result, the United States guaranteed Ethiopia's security. Itoophiyaadhaaf security guaranteed goote jechuudha. Nageenya Itoophiyaatiif Ameerikaan yookaan United States diini. Ethiopia received military aid and military training from the United States over the next 23 years. Waggoota 23 itti fufaniif egaa Itoophiyaan military aid fi military training leenjii waraanaa fi gargaarsa waraanaa Ameerikaa irraa argachaa turte jechuudha Itoophiyaan. The military aid was decisive for the emperor to ensure his survival at home and maintain the territorial integrity of the country. Military aid in Ameerikaa irraa argatu gargaarsi waraanaa kun immoo Haile Sillaasee maal akka godhuu isa dandeesse jechuudha. Biyyattiin akka itti fuftu akkasuma immoo haatoo biyya keessa jechuudha biyyattiin akka itti fuftu territorial integrity daangaan biyyaa immoo akka eeggamu isa gargaaree jira jechuudha. He effectively used military action against those riots and the rebellions both in rural and urban places.
egaa Haile Sillaasee irratti kan ka'u baay'eedha yeroo sana achi keessaa naannoo baadiyyaattis ta'e naannoo magaalaatti Haile Sillaasee kan lolu baay'eetu ture jechuudha. Isaan kanallee ofirraa loluu danda'eera jechuudha waraana Ameerikaa irraa argatuun. Haile Sillaasee bosonatti galee magaalaa keessas Haile Sillaaseedhaan kan lolu mormitoota baay'ee qaba ture waan ta'eef. On more consistent basis, the United States contributed to the expansion of Ethiopian military as hiija kennetti the Somali threats and suppress Ethiopian nationalism suppress gochaa turte. Somaaliyaa akka Somaliyaan treaty durallee akka dhaabattu gargaarteetti jechuudha Ameerikaani. The establishment of Organization of African Unity kun immoo Itoophiyaa keessatti kan inni hundeeffame Organization of African Unity nama AU jedhamu kun jechuudha. Afrikaan inni Finfinnee keessatti inni hundaa'e kunis immoo mootichaaf carraa biraa uume. Ethiopia also played significant role in maintaining international peace and security by committing its troops for peacekeeping operations in Korea. 51 Kooriyaa keessatti loltoota ishee ergitee nagaa kabachiifteetti. 61 ammoo Koongootti ergitee loltoota ishee nagaa kabachiiftee jirti. Kanaaf nagaa addunyaa nagaa fi tasgabbii addunyaa eegsisuu keessattis Itoophiyaan gahee olaanaa taphachaa turteetti jechuudha. Kun egaa bara Haile Sillaasee kan turedha jechuudha. Taansinee bara dargiitiin molaalla the foreign policy during military government bara dargii jechuudha. Military government yommuu jennu kun immoo egaa 74 hamma 91 kan turedha. Bara sana Itoophiyaan imaammata alaa akkamii fayyadamti ture yookaan dargiin imaammata alaa akkamii fayyadama ture yoo jenne the military regime adopted foreign policy oriented to socialist ideology. Socialist ideology jechuudha. Yaadama socialistii Soviet Union irra Russia irra isa ideology sana hordofaa jechuudha. Socialist communist ture jechuudha. Dargiin akkasiidha. Ideology inni hordofu. The primary objectives of the foreign policy were survival of the regime and maintaining the territorial integrity of the country. Primary objective yookaan kaayyoon jalqabaa dargii jechuudha. Biyya akkatti survival of the regime mootummaan isaa akkatti fufu akkasuma maintaining the territory integrity of the country. Daangaan biyyattii akka eegamuudha jechuudha kaayyoon jalqabaa foreign policy yookaan imaammata alaasaa. The major strategy to achieve the stated objective waan armaan olii kana jechuudha. Objectiviiwwan armaan olitti tuqaman kana strategiin inni gargaarame isaan kana milkeessuuf building the military humna waraanaa ijaaruu fi capability of the country dandeettii biyyattii guddisu. Military capability biyyattii guddisu humna waraanaa biyyattii guddisuu just humna waraanaa ijaaruu qabaa jechuudha. Mootummaan isaa akka itti fufuu fi daangaan biyyattii akka eegamtu gochuuf. The country was heavily dependent on military aid irratti kan inni baay'een gargaarsa waraanaa irratti kan inni baay'ee hirkachaa ture jechuudha. Kun ammoo Soviet Unioniitu ture kan ergaafi ture socialist ideology dha waan ta'eef dargiin immoo socialist ideology jara kanaa waan hordofuuf isaan military aid kan gargaarsa waraanaa ergaafi turan jechuudha. The regime was condemned by the West for its human rights record. Warri Westii kun immoo warri Awurooppaa injiramini warri Ameerikaa faanti kun immoo injaallatan namicha dargii jechuudha. Sababni isaas basoo isaan kaapitaalistii waan ta'aniif tokko qofaa injaallataniif inamii isaanii diga. Kanaan dura warri ideoloojii isaanii warra hordofne akka diina isaaniitti ilaalu jennee irraamni yaa dargiin immoo ideoloojii isaanii hordofu kaapitaalizimiin hordofu sooshaalistiidha kan inni hordofu waan ta'eef. Kanaaf record of human right record mirga namaa dargiin akkuma beektan nama bakka cafaa ture yeroo sana waan ta'eef bakka tokkotti rashanafaa ture dargiin. Sababii kanaaf mirga namummaatiin faa himachaa turan warri Westii kuni warri lixaa kuni specifically it is treatment of former government officials. Dargi criminals beektu miti yakkamtoota dargii akka malee adabaa ture dargiin yeroo sana mootummoota ofishaalota warra isa dura ofishaalota bara warra Haile Sillaasee keessa
biyya hoogganaa turan akka malee isaan godhee abbaa lafaatis bakka tokkotti hundumaa rashanaa ture. Sababii kanaaf warri westii kun hin jaallatan jechuudha. Kanaafidha Ameerikaan warra dargii lolu deeggaraa turte Ameerikaan mataa ishiitiin. This resulted in declining Ethio-USA relation, marking its lowest point with the closure of the USA military base and the operation of military resistance. Ethio-USA relationiin kun egaa bara Haayila Sillaasee olaanaa akka ture ilaallee jira. Bara Haayila Sillaasee Ameerikaa fi Haayila Sillaaseen akka hariiroo qabaachaa turan. Bara kana garuu gadi bu'ee jechuudha. Decline ta'e lowest pointitti gadi bu'e Ameerikaan inumaayyuu dargii kuffisuuf xaarti jechuudha. Following such problems rakkoo kana hordofee internal and external enemies began to take action to hasten the demise of the rage. Kuufaatii mootummaa kana ariifachiisa jechuudha. Faaktaroonni keessaas hin jiru. Keessaas dargii irratti kan ka'an dargii kan lolan jiru kan akka wayyaanee movement OLF Afaan yeroo sana gaa bosona tura waan ta'eef dargii lolaa turan internal factoryidha. Internal ilamii dargiiti yookaan diina dargii warra keessaadha. Isaan kun externaalis immoo Ameerikaaniin jirti, Somaaliinis immoo maaliin kunis hin jiru. Kun hundi walitti dabalamanii dargii kuffisuu danda'anii jiru. Eritiriyaan internaalii fakkeenyaaf Eritrea liberation from ELF launched military attack on the Ethiopian army. Isaan kunis lolaa turanii dargii lolaa turan warri shaabiyaan jechuudha. Manii external actorii warri turan ammoo karaa alaatiin humnoonni alaa dargii mormaa turan sponsoring the rebel group. Ameerikaan keessumaa Saudi Arabiyaa, Egypt, Sudan, Ameerikaan, Somaaliin warra kana sponsor godhu. Mormitoota dargii kanaaf gargaarsa godhu. Ofii isaaniitis harka lafa jalaan dargii irratti dargii kuffisuuf hojjetu jechuudha. Moreover Somaaliin immoo Itoophiyaa weeraruudhaaf Somali invasion of the Ethiopian region Ogaadeniin qabattee Soomaaliyaan jechuudha challenge gochaa turte dargii jechuudha. Soomaaliyaanis gama ishiitiin the regime managed to revert the Somali aggression with the help of the new powerful patron injiraanii powerful patroni US Raashiyaa irraa kan argate jechuudha. Meeshaa waraanaa paatronii kanaan warra Somaalii kana ofirraa deebisuu danda'ee jira. United Soviet jechuudha Raashiyaa Socialist Raashiyaa jechuudha. Soviet Socialist Raashiyaa yookaan immoo Soviet Union jechuudha. Gargaarsa isaan irraa argateen Somaaliyaa ofirraa deebisuu danda'ee jira. Firri isaa Raashiyaa turte jechuudha. Soviet Unionii firri isaa yeroo sana ideology isaanii socialistii hordofaa waan ta'eef the Soviet Union and its allies were thus able to exert immense influence on both domestic and foreign policy affairs of Ethiopia. Yeroo sana gaa wanti isin beekuu qabdan Soviet Unioniin jechuudha fi warra Soviet Unionii faana warra hiriiran jiru hin laalcha dargii warri deeggaran influensii guddaa qabu ture jechuudha Itoophiyaa kana keessatti. Influensii karaa keessaatiinis dhimmoota keessaatis dhimmoota alaa Itoophiyaa irrattis dhiibbaa guddaa gochaa turanii. Apart from socialism, Ethiopia's strategic location and other questions, geopolitics in Ethiopia akkuma beektan egaa location isheetti argamtu gaanfa Afrikaa kana keessatti Eritrea, Somalia and the issue of Nile they also shaped the foreign policy. Dargii shape kan godhan warra kana jechuudha. Socialismii warra Soviet Unionii kana cinaatti argamni Itoophiyaa mataan ishee foreign policy dargii shape godhee jira jechuudha. Ethiopia being located in the Horn of Africa is at the crossroads to the oil-rich Middle East region and the Indian Ocean. Garba Indii fi gara Middle Eastitti giddugaleessa bahaatti ce'uudhaaf murteessaadha iddoon Itoophiyaan jirtu Horn of Africa keessatti gaanfa Afrikaa keessatti jechuudha. Kanaafidha baay'ee kan barbaadamtu geopolitically jechuudha. As a result of this the United Socialist Soviet Russia was keen to have stronghold over the area, replacing the United States jechuudha. Duraan Ameerikaa turte bara Haayila Sillaasee naannoo sana kan qabachaa naannoo sanatti influensii guddaa kan gochaa turte ammas naannoo gaanfa Afrikaa kana jirti Ameerikaan beektuuni.
geopolitics baay'ee barbaadamtuudha still Itoophiyaani. US yeroo sana Raashiyaan bakka buute jechuudha yeroo dargii sana Raashiyaan bakka buutee Horn of Afrikaa kana karaa Itoophiyaa to'achaa akka turteedha. Kan dhumarra laallu the foreign policy of Ethiopia in the post 91 dha jechuudha. Post 91 jechuun 91 booda foreign policy Itoophiyaa maal fakkaata akka ture jechuudha bara wayyaanee yookaan Ihaadig kana jechuudha maal akka fakkaatu. In the post 91, one of the goals of the foreign policy is to ensure the survival of the multinational states. Gooliin yookaan galmi biyya foreign policy imaammata alaa Itoophiyaa maal ture gooliinsaa inni ijoon jechuudha maal dhugoomsuuf maal ensure gochuufi biyyittiin akka itti fuftu biyyi sabaaf sablammootaa kun akka itti fuftu gochuudha jechuudha survive akka gootuudha galmi ijoon kana ture. National interest of the countries understood in terms of realizing democracy and the development. Democracy fi guddina biyyattii dhugoomsuu karaa kanaan hubachuu hin dandeenya jechuudha. National interest yookaan faayidaan biyyaalessaa Itoophiyaan bara dargiin booda haga ammaatti qabdu jechuudha. In this regard, by the way, bara wayyaanee qofa miti post 91 eega jennee ammaas hin dabalatamanii 91 booda eega ta'e jechuudha. In this regard, foreign policy has been considered as an instrument to solve the domestic problems of the country. Rakkoowwan biyya keessaa furuu foreign policy yookaan imaammanni alaa biyyattiin jechuudha rakkoowwan biyya keessaa furuu irratti xiyyeeffata. Rakkoowwan biyya keessaa furuu fakkeenyaaf rakkoowwan biyya keessaa warri jedhaman lack of good governance, rakkoo bulchiinsa gaarii bulchiinsi gaariin hin turre, instability tasgabbii dhabu, and lack of economic development guddinni diinagdee boodatti harkifachuu kana furuu rakkoowwan biyya keessaa kana furuu irrattidha xiyyeeffannoon isaa. So democracy and the development are the foreign policy visions of the country. Mul'anni imaammata alaa Itoophiyaa biyyattii maalidha jechuudha. Kanaafuu dimokiraasii fi guddina jechuudha. Dimokiraasii fi guddina irratti egaa dimokiraatofteef ganaa dimokiraatiisa to bega. Well, the primary strategy in realizing of these goals is to put the focus on domestic issue first. Inside approach jedhamanni kun maal jechuudha? Strategy kana dhugoomsuuf yookaan just galmaan tarsiimoo strategy jechuun tarsiimoo jechuudha. Afaan Oromootti tarsiimoon kuni the primary strategy tarsiimoo kana galmaan ga'uudhaaf maal irratti focus godhama jechuudha. Dhimmoota keessatti domestic issue first jalqaba irratti dhimmoota keessoo biyyattii irratti focus gochuu, dhimmoota keessoo biyyattii fooyyessuu. Addressing domestic political and economic problem requires forging national consensus about the problems and exit strategies jechuudha. Domestic politicaliif jedhamanii rakkoowwan biyya keessaa kana furuun address gochuun bira ga'uuni national consensus jechuun waliigaltee biyyaalessaa irra ga'uudhaaf ni gargaara. Rakkoowwan furu waa'ee rakkoowwan biyya kanaa irratti waliigaltee biyyaalessaa irra ga'u exit strategy tarsiimoowwan fi tarsiimoowwan tarsiimoo baasu. Fighting on external issue such as external issue dhani warri kun dhimmoota alaati. Warri akkami financial aid gargaarsa alaa loan liqii jechuudha or technical issue waan warra kanaa kuni subject the country to dependency and vulnerability. Biyyattiin akka alaarratti hirkattu warra alaarratti akka hirkattu biyya biraarratti akka hirkattu ishee godha warri kuni. Kanaaf warra kana hordofuu hin qabnu dura keessaa gara alaatti deemuu qabna strategy jedhamudha jechuudha. Approaching kun maal jedhama jechuudha? Inside out approach. This strategy is called an inside out approach jedhama. Inside out approach jechuun keessaa gara alaa dura rakkoo keessa jiru furre booda immoo strateejiiwwan yookaan tarsiimoowwan alaa hordofna waan jedhudha. If we solve our domestic problems, kanaaf yoo rakkoo keessoo keenyaa furanne the country would not be vulnerable and that is peace and survival can be ensured. Biyyattiin vulnerable hin taatu, saaxilamtuu hin taatu, nagaan ishee dhugooma, nagaan biyyattiin eegama,
yoo dura rakkoo keessaa furanne san booda alaatti ceenaadha jechuudha. At diplomatic level sadarkaa dippiloomaasiitti economic diplomacy is adopted to strengthen the domestic affairs efforts in fighting poverty and backwardness. Poverty hiyyummaa lolu hiyyummaa dura dhaabachuu diinni waloo keenyaa hiyyummaadha jedhanii and backwardness boodattafummaa lolu kuni sadarkaa economic diplomaasiitti jechuudha. Kanaaf warra kana dura dhaabachuu. Economic diplomacy involves attracting foreign investment. Economic diplomacy maal fa'aa of keessaa qabata? Investoroota warra alaa attract gochuu. Investoroota alaa maal gochuu? Simachuu yookaan ofitti harkisuu. Seeking markets for Ethiopian exportable commodity. Wantoonni Itoophiyaan gara export gootuutti minii gara alaatti isaaniif gabaa barbaadu. Gabaa Itoophiyaatti gurgurattu. Seeking aid and concessional loans itu gargaarsa illee barbaadu. Concessional loans liqii fi liqiiwwan sarrazamuu yookaan haqamuu danda'an illee barbaadu. The security and the foreign policy of the country also indicated that Ethiopia would adopt a kind of East-to-Look policy. East-to-Look policy akka adopt gootullee ni argisiisa jechuudha. East-to-Look policy gara alaa gara warra Eastii kana alaalu Ethiopia appreciates East Asian countries jechuun warra Eastii kana warra bahaa kana wajjin akka hariiroo uumtu jechuudha. Economic success and development isheetiif karaa akka ta'uuf warra Eastii kana akka isheen appreciate gootu. Akka isheen simat East-to-Look policy kan jennu isa kanadha. Warra Eastii wajjin hariiroo cimsuu jechuudha. The other foreign policy strategies building up the military capability of the country. Manni alaa kan biraan jechuudha. Dandeettii humna waraanaa biyyattii maal gochuudha? Ijaaruudha. Building up ijaaruudha. Peaceful dialogue and negotiation will be employed to peacefully coexisted with others jechuudha. Peaceful dialogue karaa nagaa ta'een haasaa maree karaa nagaa fi negotiation waliigalteewwan kanneen warra biraa wajjin akka jiraatamuuf employed ta'u yookaan hojiirra oolu applied ta'u jechuudha. Diplomatic solutions can always be taken period attention when dealing given dispute jechuudha. Diplomatic solutionidha kan barbaadamu yeroo walitti bu'iinsi uumamu karaa nagaa ta'een ta'anii naannoo teessoo irratti mari'achuu isaan kana period attention xiyyeeffannoo jalqabaatu kennamaa jechuudha. But above all, building up military capability would have deterrence effect qaba waan ta'eef inni kun deterrence effect jechuun bu'aa barbadeessummaa qaba jechuudha. Military capability waraanni kan barbadeessanii waan tokko barbadeessaa. Sababii kanaaf waraana tun taane wanti period attention yookaan xiyyeeffannoo jalqabaa argachuu qabu diplomatic solutionidha jechuudha. Karaa dippiloomatii ta'een walitti bu'iinsa furuudha. Yoo dadhabameedha waraanni filannoo sadhumaadha. Sababni isaas waraanni deterrence yookaan barbadaa'insa hordofsiisa waan ta'eef jechuudha. Though strategies may sometimes differ, the primary foreign policy objectives of all the three regimes remained the maintenance of the territorial integrity and the independence of the country. Strategiin isaanii karaa addaatiin addaminidha. Warri ilaalle kun jechuudha. Tewoodiroos irraayyuu kaane sadan qofaatu hin taane Tewoodiroos irraayyuu kaane strateejii addaatti kan isaan hordofan. Sadan yoo jedhu Haile Sillaasee irraa ka'e itti fakkaata asirratti Haile Sillaasee dargii fi post 91 jechuudha. Isaan hundi isaaniitu hamma tokko adda ta'us foreign policy'n isaanii garuu wanti tokko isaan taasisu jira. Innis maalidha? The maintenance of territorial integrity. Daangaa biyyaa eegsisu and independence of the country fi bilisummaa biyyattii kabachiisu kanadha jechuudha. Kun tokko isaan taasisa. To this end, the three regimes use the combination of both military force and diplomacy to address both internal and external challenges depending on the circumstances. Haalota irratti hundaa'uudhaan egaa warri kun jechuudha rejiimi mootonni kun sadan isaanii maal fayyadamaa tura? Combination of both military and diplomacy. Waraana si fayyadamu, diplomaasii si fayyadamu jechuudha. Lafa diplomaasiin didamtetti waraana fayyadamaa turanii jiru jechuudha hundi isaanii.
In this manner, while the imperial and the military regime foreign policy strategies largely on outside approach, the current regime followed inside out approach. Bitani wanti adda adda isaan godhu tokko outside approach fayyadamu turan warri lamaan dura Dargii fi Haile Sillaaseen jechuudha. Foreign policy strategy yookaan tarsiimoon imaammata alaa isaan fayyadamaa turan keessaa gara alaati. Alaa gara keessaati. Just warra alaa irratti hirkatu kan keessaa immoo maintain gochuuf yookaan dhimmoota keessaa furuuf yaalu turan warra alaa irratti hirkatanii. Kan ammaa garuu current regimein jechuudha 91 booda kan jiru inside out approach dha jechuudha. Dura kan keessaa furaniitu gara alaatti darbuuf ce'u jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata gaa tutoriyaaliin keenyarraa foreign policy Itoophiyaa bara Tewoodiroos irraa kaanee hamma post 1991 tti kan laalle jechuudha. Tewoodiroos laallee jirraan Yohaannis laallee Haile Sillaaseetti dhufnee Dargiitti dhufnee dhumarra immoo gara dhumaatirra immoo kan current government fi post 91 dabalatee hunduma isaanii dabalatee wayyaanee fi mootummaa badhaadhinaa dabalatee warra sana laallee jirra jechuudha. Akka kanatti kabar goonee jirra jechuudha. Kunoo hordoftoota miidiyaa dirree barnoota tutoriyaali faanaan obboleessa keessan Liyaad Baratichan ture amma yoonaatti waan hordoftaniif ulfaadhaan jedha. Miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudha. Maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaadha. Nagaadhaan naa turaadha. Baabaa isinan jaalladha immoo saba qashitiinnana.